Madaabonni gaariinis jiru, madaabonni badoonis jiru. Har'a immoo guyyaa kana keessa taa'etan jechuudha. Waa'ee madaamii kiyyaa yaadee garaa namaadha jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi garaa namaadha. Namoonni baay'een yeroo biyya galanii akkuma koo kana yaadatanii jechuudha. Kan garaa badanis hin jiru. Baay'een madaamii jechuudha. Ijoollota keenya kan miitudha. Madaamiin gaariin akkuma jirtu madaamonni badduunis jirti jechuudha. Har'a immoo dhugaa dubbachuudhaa fi seenaa madaamii kiyyaa viidiyoo seenaa madaamii kiyyaa qofa osoo hin taane seenaa biyya Arabaa akkamitti akkan hojjedhe aga biyya Arabaa turellee isinitti himee garuu turtii kana keessatti agami miidhame akkamittiin hojjetaa ture kan jedhu viidiyoo isiniif qabadhee nan dhufa. Har'a immoo dhugaa dubbachuudhaaf madaamii kiyya yaadadheen garaa maadhee nagaan dagannee nagaa fi araarri Waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu hordoftoota koo nagaa keessanii ani nagaa koodhaa galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa dhufeen jira maaliif yaadatte jechuun keessaniin oolu yoo madaamii kiyyaa parsantii 100 keessaa aanatu obse malee jechuudha. Aanatu obsee jiraate malee parsantii 100 keessaa parsantii 75 baay'ee namiidhaa turan jechuudha. Hojiidhaan illee ilaalchan illee waan baay'eedhaan namiidhaa turani. Haa ta'u malee yeroo ani gara biyya kootii galuuf qophaa'ee murteessee itti musanatti namanni isaan jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf namannee baay'ee tokko rifatan jechuudhaanis galmaata koo fageessee itti nimne jechuudha. Ani ofii kootii murteeffadhee diingata kan itti himee baay'ee tokko rifatanii anis egaa mana sana keessa waggaa hedduu waan ta'eef isaan immoo amala isaanii keessaa hojjettuu waggaa dheeraa waggaa 4 waggaa 3 waggaa 5 biraa turte gaggeessuun baay'ee isaanitti ulfaata. Hojjettuu biraatti baruun baay'ee isaanitti ulfaata. Kanarraan kan ka'e dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko rifatanii haa ta'u malee har'a kan baay'ee garaa na hammeesse yeroon deemuudhaan ka'u jechuudha. Yeroon murteeffadhee baqa nan deemaa deemullee asin deemuun jedheen ani madaamii kiyyaan jechuudha. Akka ijoollota tokko hin soofne deemullee asin deemuun jedhee qurxuma isheen itti himee kennaa hedduu naa kennan keessaa kennaa natti tole jechuudha. Kennaa natti tole yeroo ammayyuu biifee keessatti kan ilaalu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi burcuqqoo jechuudha. Burcuqqoo naa kennan yaa ituma isaan nu miidhanu isuma isaan nu miidhanu isuma isaan waan meeqan irratti hojjetanuu gaa rakkinaaf jecha mana isaanii hojjetaa turre waan ta'eef guyyaa tokko yaadachuun hin hafu jechuudha. Guyyaa tokko yaadachuun hin hafu akka isaan na miidhanitti waan baay'eetu jira gaa biyya Arabaa hin beektu jechuudha. Ijoolleen baay'een akka nuti yaadneedhaan ta'uus dhiisuu danda'a iddoo tokkotti. Akkuma madaamiin gaariin jirtu madaamiin badduunis jirti waan ta'eef egaa yeroon deemutti burcuqqoo baay'ee babbareedduu naa kennan jechuudha. Wayyaallee naa bitanii warqii mormaallee naa bitanii waa hedduu naa bitan garuu burcuqqoo kanas bishaan dhugiitii yookiin shaayiidhaan achitti amma burcuqqoota akkanaa jechuudha. Shaayiidhaan dhugu jechuudha. Kana shaayiidhaan dhugu niskaffee shaayii wantoota ho'aa kana ittiin dhugu nu yaadadhu ittiin nu irraanfatini yeroo biyya kee galte nu dagatini keessattuu iyyuu kanaan nu yaadadhu jetteetu booche jechuudha. Yeroo kana naa kennitu kun hundumtuu ishigii ture jechuudha. Kanatu baasee asitti malee ishigii ture yeroo burcuqqoota kanaa naa kennitu jechuudha. Burcuqqoonni kun akkuma argitanii onni ofirraa qabu jechuudha. Akkuma argitan onni ofirraa qabu jaalala ibsa jechuudha. Kun immoo koffii jedha. Buna jedha jechuudha. Isaan kun jaalala ofirraa qabu. Ani immoo yeroo sanaa biyya koos yaadee maatii koorrees eddan bahee waggaa hedduu ture. Achittis hojiin na miidhee rakkinni garaagaraa na miidhee qubummaanis na miidhee keessattuu yaadatti yoo ta'e ijoolleen baay'ee yeroo koronaallee koronaan na qabee waa hedduu
hedduu jechuudha bu'aa bayii hedduu mana sana keessatti taateen ani hin dabarsine hin jiru jechuudha. Sana wal qabsiisee jechuudha. Ani yeroon gara biyyaan gala jedhee murteessee itti sana baay'ee tokko bakka akkaataa dhugaa dubbachuudhaaf keessa hin deebinetti itti isaaniif garuu ringata ganaamatti daddabalattee isaanimee osoo waggaa 20 biyya arabaa isaan bira teessee dhugeen jedha. Surumayyuu fakkeenyaaf galeen gaa'ela godhadhaa galeen maalii dhugaa dubbachuudhaaf amala madaamota keessaa immoo ati nan gala jennaan maaf galtasiin jedhu galeen gaa'ela godhadhaa umuriin kee hin geenye ati daa'ima akka achi mana isaanii teessoo jechuudha akka umuriin mana isaaniitti si alaa dhumatu. Wanti isaan siin hin jenne hin jiru yoo ati cakkantee didde garuu uumaa wanti isaan godhan hin jiru. Osoo boochuu jechuudha kennaa kana har'a yaadadhe dhugaa dubbachuudhaaf boo'icha ishii gaafa sanaa nan yaadadhe osoo boochuu kennaa kana eeguudhaan ishii hidhannaa kennitee kennaan biraas jira garuu kana wanti yaadadheef osoo boochuu kennaa kanatti kennite jechuudha. Osoo boochuu kennaa kanatti kennite yoo biyya kee galtee dhumarratti yoo biyya kee galtee gaabbitee jireenyi sitti ta'uu baate akka deebitu abdiin qabattee boochuuf irra garagaltee jechuudha. Anis immoo baay'ee garaan na bade jechuudha boocha ishee gaafa sana yaadadhee nama waan ta'eef waan fedhee yoo ta'e manuma isaanii waggaa hedduu ture hojjedhee jijjiirame akkasiin isiniin jedha. Seenaa biyya arabaa kun viidiyoo biraatiin dhufa laayikii godhaa.